Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa qophii keenya adda har'aatiin kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Hayiluu Jaldee keessummaa godhannee hooggansa magaalaa irratti tajaajiloota magaalota keessatti kennaman irratti haasaa marii gochaa jirra. Ammas marii keenya ittuma fufna. Dubbiin ijoon magaalaa keessatti yeroo baay'ee jireenya guyyuu hawaasaa wajjin walitti dhufu piroojektota misoomaati. Kanneen akka daandii, ibsaa, bishaan warra amma akka geejjiba isin kaastaniiti. Keessattuu immoo ijaarsa piroojektota kanneen irratti komii hamaatu jira. Tokko yeroo jedhaman keessatti hin xumuramanii. Inni lammataan immoo bajanni guddaan mootummaa irraa ramadamee hojiin kun akkama isin kaastan hojjetamullee qulqullinaan hin hojjetamu. Otoo duubaa fuuldura ijaaramaa jiru duubaa inni tajaajila kennuu jalqabee diigamaa jedhaniitu kaasu. Akka fakkeenyaatti asfaaltiiwwan waggaadhaan waggaa lamattis waggaa sadittis haaroman yeruma sana deebi'anii akka isaan ciccitan. Daandiin dhagaa koobilii irraa keessootti hojjetaman deebi'anii akka diigaman diichiin daandii qarqaratti lolaadhaaf ijaaramu akka cufamu ta'a. Kuni qulqullina irraa ka'a waan jedhutu jira. Komii kan akkamitti ilaaltu Obbo Hayiluu? Komiin kun komii osoo hin deebisiin booda dura akka waliigalaatti piroojeektiin biyya kanarratti gaggeeffamu guddaadha. Biyyi kun biyya guddachaa jirtudha. Egaa waa'ee ofii sirriitti hubachuun gaariidha. Maal qabna waan ijaarru hundaaf dandeettiin waa ijaaruu keenya ganaa reefu jalqabna. Dandeettii waa hojjechuu reefu jalqabna. Baay'ee waliigala hangoonu bitamaadha jechuudha. Binneeti. Kan ijaarus alaafinneeti. Waan uffannus, waan nyaannus hunda argitu kana alaa galchina jechuudha. Ofii keenyaan oomishnee hin jennu yoo xiqqaate qonna uummata keenya production sector irratti bobbee uummata keenya baadiyyaati. Magaala kana wanni argitu harki caalu alaa gala. Inni kun direct eessa dhaqa piroojeektii irra dhaqa. Muuxannoon achirratti qabnu qulqullina waliigala piroojeektii keenya irratti dhiibbaa qaba jechuudha. Muuxannoon qulqullina piroojeektii irratti qabnu waan lamarraa ka'ee rakkoodha. Karaa tokkoon dandeettiin qulqullina kwaalitii isaa itti ashuur goonu achi hin geenye. Dandeettiin ijaaruu keenyas rakkoo qaba. Dandeettiin isuma ijaaree itti mirkaneeffannee qulqullina isaa mirkaneeffannee rakkoo inni qabu adda baafnee rakkoo sirrataa akka deemu gochuu hanqina qaba. Inni biraa immoo rakkoon qulqullummaa immoo keessoo caasaa keenyaa qulqulluu ta'ee bilisa ta'ee uummataaf hojii hojjechuu irratti qabu immoo dhiibbaa isa sadaffaadha. Kanaa waliin yoo ilaallu komiin uummanni kaasu sirrii miti jennee fudhachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanarraa kaanee akka magaalaa Adaamaatti kan darbe waliigala saala kanaa yoo ilaalle amma kan maal gootanii kan jedhu akka keenyatti waan hojjennu irratti yaada kaasuuf qorannoo kanarraa kaanee jechuudha. Qorannoo kanarraa yookaan tokkoffaa piroojeektiin yeroodhaan jalqabu irratti rakkootu ture. Qulqullinaan hojjechuu irratti amma kaafte rakkootu ture. Hirmaachisummaan isaa rakkoodha ture. Kana hunda laallee maal goone bara kana piroojeektii hedduu yeroodhaan akka jalqabu murteessine. Kurmaana tokkoffaatti piroojeektii hunda isaa xumurree jalqabne. Kana gochuudhaan rakkoo yeroo san hiikne jechuudha. Rakkoo yeroo piroojeektii Adaamaa irratti ka'uu hin danda'u jechuudha. Amma gaafiin ta'u. Rakkoon biraa dursinee hojjechuu keenyaan dhiibbaan irratti dabaleen ala. Galiin dafee yeroo isaatiin gala. Tartiibaan gala piroojeektii dafnee hojjenne kanaan alatti hojii dafnee jalqabuu keenyaan itti milkoofne jechuudha. Kan qulqullinaas xiyyeeffannoo akka barbaadu uummataaf dhiyeessine. Koobilistoonii uummanni mataasaa akka hordofu goone. Kana gochuudhaan ogeeyyiin keenyas egaa dubbiin kun wal keessa jira. Dhimmoota waliigalaa irratti yaada gara uummataatti of deebifte piroojeektiin isin qulqullaa'a. Yeroon isaa saffisa. Dubbiin isaa xiqqoo yaada uummataa san keessa namni keenya akka galu ogeessi keenya akka galu irra deddeebinee irratti mari'annee kana gochuudhaan bara kana piroojeektii hedduu amma gara 50 olii xumurreera bara kana. Piroojeektii 66 haaraa qabna. 24 bulee qabna. 24 keessaa 10 xumuramee jira kan bulee keessaa. Kun uumama isaaniitiin gurguddaa madiidha. Haaraa qabnu keessaa isaan gurguddaa asfaaltii gurguddaan alatti isa suphaa jennu xixiqqaa jennu yeroo gabaabatti xumurame. Piroojeektii baranaatiin nuti akka keenyatti irraa baranne jedhu
tokkoffaa dursinee jalqabuu keenyaan lammaffaa yeroo hojiitis dhiibbaa gochuuf yaalleera. Halkan ijoolleen halkan akka hojjetan shiftii dabalanii akka hojjetan gochuu keenyaan gamoo bulchiinsa magaalaa Adaamaa kan mana qopheessaa gubate kana hojii halkanii guyyaa hojjetamee xumurameedha. Amma itti galame jechuudha. Musti guyyaa gabaabaa keessatti guyyoota muraasa keessatti xumuramee qulqullina isaas amma dandeettiin sirriitti akka amma laallutti gaariidha. Relatively fooyyeedha jennee madaallaa jechuudha. Kanaaf olaallu hundaa ol piroojeektii irratti qulqullina fiduuf ogeessi komiitii ta'ee akka hojjetu yeroodhaan jalqabuun qulqullina irratti dhiibbaa guddaa qaba. Waxabajjii eegde qarshii isa fixuuf hojjetta malee kwaalitii isaa hordofuuf hin hojjettu jechuudha. Dursinee jalqabuu keenyaan tartiiba eegee akka hojjetamu yeroos arganna qulqullina isaa hordofuufis achi siqtee yoo jalqabde garuu qarshii buusuudhaaf dhiphatta malee qulqullina irratti baay'ee miti. Kanarraa ka'ee olaallu kana gochuu keenyaan waan itti milkoofne jira jechuudha. Nuti dursinee jalqabbii keenya uummanni arguu isaatiin piroojeektii hedduu facaatii gandoota hunda bira ga'uuf yaalleerra. Kobilistoonii moodaalitii itti hojjennes waan jijjiirreef ganda hedduu bira geenyeera. Kana gochuu keenyaan uummanni kana yoo argu piroojeektii haaraa gosa 15 ta'an diizaayinii hojjennee uummataaf dhiyeessine. Gaafii tokko malee fudhate jechuudha uummanni. Keenya finne caalbaasii baasnee xumurre hojii eegalle. Keenya hojjechaa irraa kanarratti birrii hin qabnu jenneen. Yoo hojjettan kunoo magaala keessaniif yoo kana hojjenne magaalli tun as geessi. Yoo kana hojjenne immoo asumatti hafti bara dhufu immoo nu yaannaa jenneen. Hin hojjennaa jedhan. Daandii miilaa amma argitu kun achirraa ka'e jechuudha. Hirmaannaa hawaasaati. Hawaasaatti piroojeektii 15 miliyoona hedduudhaan hanga ammaatti miliyoona 100 jala siqeera jechuudha. Baasiinsaas hawaasumarraa walitti qaba. Achuma nu keessan gallu ogeessa qofatu achi dhaqee hordofa. Birrii an baasu isa nama ijaaru affilu isa. Birookiraasiin mootummaan galu itti. Nurraa diizaayinii ittiin qoratame saniin hojjetamaa jiraachuu qofa nama ramanneef piroojeektii hundaaf paarkii hojjetaa jirra. Paarkileen aslootiin naannoo hospitaala hojjetamaa jira. Daandii kana miidhagsuu anuma argitan sirriitti hojjetamaa jira. Piroojeektii hedduudha. Giddugalli gabaa dargaggoo hojjetamaa jira. Giddu magaalaa kanatti miliyoona 11 ijaaramuu eegaleera. Nama tokkoon hojjetamuudha jechuudha. Piroojeektiin baay'eedha jechuudha. Magaalaa kana iskiriiniiwwan garagaraa. Kuni maaltu nuu fide jijjiirama tarkaaffii piroojeektii keenya mootummaa irratti fudhanneetu isa kana nuu dabalee. Kanaaf waan hunda irratti qulqulleessinee jirra. Qulqullina isaatiinis yeroo isaatiinis fixannee hojjechuu baanne tarkaanfii fudhanne inumaa waan biraa nuu dabalee jira. Yoo cimsinee itti fufne waan jedhu sii kaasa. Tole magaala kana mijattuu akkasitti jiraatota ishiitiif mijattuu erga gochuudhaaf kutannoon jiraate magaalli kun nageenyi ishee eeggamuun immoo dirqamadha. Rakkoo nageenyaa kanaan dura akka komiitti ka'u keessattuu hanna geejjiba irratti taasifamu, baajaajiidhaan konkolaatotaan taasifamu, manneen dhuunfaarraa taasifamu, ajjeechaa dhimmoota magaala kana keessatti akka oduutti ka'anii kanarratti nageenya ishii mirkaneessuudhaan magaalli kun jiraatota ishiitiif mijattuu akka taatuuf gama nageenyaatiin hojiin hojjetamaa jiru. Rakkoo nageenyaa mootummaa qofaan hin danda'amu. Rakkoo nageenyaa magaalaa Adaamaa nageenya amansiisan akka jiraatu barbaachise uummanni kan ofii godhachuutu isarra jiraata jechuudha. Asirratti dhimmi hunda keenyarraa xiyyeeffannaa barbaadu miidiyaaleerraas isinirraas hojii guddaan eegamu nageenya ani mana koo galee rafee ba'uuf balbala kiyyarra eeriyaa kiyyatti waan nagaa koo booressu eeguun narra jiraata jechuudha. Kanaaf nageenya magaalaa kanaa mirkaneessuuf hirmaannaa uummataatiin qofa dhugooma jechuudha. Haala kanaan maalirra jirtu jettee yoo ilaaltu kan gara keenyaa wanti jalqabne jira. Nageenya keenyaaf dhimmoota rakkoo ta'an qorannee adda baafne isa sirreessaa deemudha. Isarratti wanni jalqabne jira. Karaa biraatiin humnoonni nageenya uummataa akka eegan bobba'an yeroodha yerootti dandeettiin isaanii akka cimu rakkoo isaan qaban akka fooyya'an hojjetamaa ture jira. Hanga ijaarama milishaa jedhamutti humni isaanii akka cimu leenjii gargaraatiin ga'umsuu cimsuu hojjetamaa ture. Isaa olitti uummanni
mandara isaa akka eegu, qabeenya isaa akka eegu, magaala isaa akka eegu abboomsutu hojii milkaa'ina kanaan nu gahe. Fudhateera uummanni. Eeriyaa isaa hin eegaa, seeraan alummaa gargaraa hin saaxilaa, hin hordofaa. Kanaa yoo laallu adeemsa keenya bara kanaatiin hattuun hin jiru jechuu baannellee, saamtuun darbee darbee hin calaqqisoo jechuu baannellee waliigala isaa yoo laallu nageenya amansiisaa akka ta'u caasan siyaasaaf caasan nageenyaa qindoomee hojjechuu isaatiin jijjiiramni guddaan itti boonus dandeenyu sochiiwwan gargaraa nageenya magaalaa kanaa booressuudhaaf badhinaan turan qolachuudhaan akka nageenya amansiisan jiraatu gochuu dhimmoota rakkoo nageenyaa fiduu danda'an dursanii beekanii irratti hojjechuun hojiin hojjetame hojii jajjabeessaadha. Kanaa waliin dhimmi baay'ee murteessaa ta'e hirmaannaan uummanni keenya hojii kana irratti taasise dhugaa dubbachuuf baay'ee murteessaa fi baay'ee abdachiisaa fi nu saamilee akka nuu kennu ta'e yeroo yaadatti dhiyeessine fudhachuudhaan hojjechuudhaan dhimmoota gargaraa irratti hirmaachuudhaan caasaa cimsuudhaan innis bahee mandara isaa eeguudhaan haalli itti hirmaate baay'ee kan nama gammachiisuu fi abdiis namaaf kennu waan ta'eef carraa kanaan uummata keenya galateeffachuun barbaada jechuudha. Tole, mee amma wanti walii galaan magaalota bulchiinsa isaanii ammayyeessuu keessatti jiraatotaafis mijataa akka ta'u isin kaastan akkuma jiranitti ta'e magaalota keessattuu yeroo dhiyoodhaas qaala'insi jireenyaa humnaa ol jiraatota magaalaa raasaa jira. Kun akkuma biyyaattuu gaaffii guddaa uummanni yookaan lammiileen kaasanidha. Akka magaalaa keessanitti sirna daldalaa ammayyeessuudhaan jiraattonni magaalaa wantoota guyyaa guyyaan fayyadaman gatii madaalawaan akka argatan sirni daldalaa keessa akka ammayyaa'u wanti hojjetamaa jiru kaasnee too dabarree daldala kanaan wal qabatee wanti jiru jalqabas kaastaniitu waan ta'eef. Amma biyya keenya rakkoo guddaan qorannoodhaanis adda bahee mul'atu fedhii fi dhiyeessiin jiru walgituu dhabuun rakkoo guddaadha. Fedhii keenya guuttachuu hin barbaannu binnee qofa kallattiin nuti hordofaa turre jechuudha. Dhiyoo kana dhimmoota irratti xiyyeeffachuu qabnu irratti xiyyeeffachaa jirran ala akkuma mootummaatti asii kaasa. Fedhii ergaa lafa kanatti dhufnee jiraachuuf fedhii namni tokko, manni tokko, biyyi tokko jiraachuuf ishee barbaachisu guuttachuuf binnee qofa irratti xiyyeeffanna. Maal jechuu barbaadetti production sector warri jennuun hin jiru jechuudha. Hanga deemee uummanni keenya sabbatas, iskaarbis, naxalaas, gaabis dhahaa ture badaa dhufe jechuudha. Waan hunda binnee jiraachuuf yaadu sun biyyi keenya pireesharii kana keessa akka galtu godhe. Waan baay'ee waan asitti oomishne itti fayyadamuu qabnudha alaa galchina. Hanga waan xixiqqaa jechuudha. Muka biyya kana ciisee jiru keessaa istikkinii jedhama. Haga sana alaa galchuu geenye jechuudha. Hanga sanitti deemne. Inni kun sistama keenya keessatti dhimma laaluu qabnudha waloodhaan akka waliigala. Kanaaf falli production oomisha keenya dabaluun nurra jiraata jechuudha. Oomisha keenya hunda daballe mi'aan jireenyaa itti fufa. Karaa biraatiin ilaalchi qabeenya ofiitiif value kennu rakkoo qaba biyya keenyatti. Waan qabnuuf value hin kenninu caammaa biyya kanatti oomishame sarka olaanaa caalaa caammaa biyya alaatti amana namni keenya jechuudha. Waan ofiitiif value kennu ol waan namaa leellisuutu waan baay'ee keessatti mul'ata. Garuma amma jireenyatti dhufnu, gabaatti dhufnu, oomishaalee qabnu fayyadamu olitti oomisha biraarratti rarra'uu sun akka waliigala mi'aan kun dabalu taasiseera jechuudha. Karaa biraatiin aadaan qusannaa keenya rakkoo hamaa qaba. Aadaan qusannaa waan hin jirreef namni waan argate humnaa ol jiraata jechuudha. Humna isaati ol jiraata. Yoo liqeeffate illee hin jiraata jechuudha. Inni kun maaliin aadaan qusannaa keenya rakkoo guddaa waan qabuuf. Namni waan argaterraa hanga jiraachuu qabu qofa jiraachuu qaba. Hanga baasuu hin qabne ol baasa jechuudha. Namni garuma ta'een ta'ee akkuma ta'u ta'ee. Inni kun waliigala social trade balancing keenya gaafii keessa akka galu taasise jechuudha. Sababiin isaa humni bitu baay'ee yoo ta'e oomishni waan jirre gatiin dabaluun dirqama. Kun waan Itoophiyaa qofatti daanga'u hin ta'u. Waan waliigala addunyaan irratti waliigaluudha.
Kanarraa ka'ee maaliin amma tibba mindaa uumaa dhaqxe amma yeroo baay'ee warri galiin gadhaanaa ta'e nu hojjetaa mootummaati. Kanas ta'e san garuu tibba mindaa amma yoo ilaalte butikiin guutuudha jechuu dandeenya. Tibba walgayiidhaaf leenjii isin waaman amma isin bakka ta'etti durgoo argate ol kaa'u caalaa qarshii san balleessuu barbaada. Kun aadaa qusannaan hawaasa keenya keessa jiru baay'ee ol kaa'aadha. Kun baadiyyaas dhaqa. Bona gabaan guutuudha. Gurgurama jechuudha. Kun walitti dhufaa jireenya keenyaan ammayyeessi waan tokko miti. Kanarraa ka'ee waliigalaan gara yoo dhufnu mi'aan qaala'insi gabaa uumame kun namni kan laalu waan tokko irratti hunda irratti akkas ta'e. Oomisha kanarraa ka'ee mootummaan keenya amma qaaniin dhumaa keessa jirru qamadii alaa galchaa baane baroota meeqa. Qamadiin kun alaa galaan ture waan oomishuun dadhabameef miti. Kallattiin diinagdee nuti hordofnu rakkoo waan qabuuf. Kallattii diinagdee hordofnuun rakkoo qaba malee lafti keenya qamadii magarsuu waan dideef miti. Nama qamadii san oomishu qamadii sun subsidize ta'ee alaa gala. Warra isa galchuuf mootummaan qarshii kenneefit alaa gala. Maal ta'a nama qamadii oomishu san subsidize goote. Isaaf maxxaa'oo kennite, isaaf waan gargaraa kennite akka oomishoo goote maal ta'a? Kallattiin diinagdee hordofne fakkeenya hunduu akkasii jechuudha. Oomisha hunda irratti akkasii jechuudha. Inni biraa faallan saliixii, nuugii, maal biyya alaa ergina. Zayitii immoo hin galchina. Zayitii galchuuf immoo subsidize goona. Maal ta'a namicha asitti saliixii san process godhee zayitii oomishu yoo subsidize goone asitti investimentii isaa jajjabeessine inni kan alaa galchinu san keessa jechuudha. Kun kallattii waliigalaa diinagdeen akka biyyaatti hordofnu rakkoo waan qabuuf inni kun wallaalamee osoo hin taane ta'e jedhamee waan ta'eef yoo oomishne eenyutu akka oomishu waan beekamuuf yoo akkas godhe eenyutu fayyadamuu akka danda'u waan beekamuuf ta'e jedhamee hojii hojjetame jedhee namana. Garuu kallattichi sun baay'ee nu qoreera jechuudha. Amma biyya kana qormaata keessa galcheera jechuudha. Akkan ofii koo amanutti vaakiyoomii wayii waan uumame natti fakkaata jechuudha. Qaamni karoora kana karoorse gidduudhaan riiformii gaggeeffameen gidduudha bahaa waan jiruuf vaakiyoomii kana dafnee oomishaan bakka guutuuf yeroo waan nurraa fudhatuuf sistamni sun akka isan baasne mootummaanis waan qorateef sistama saniin deemuun nun baasu sistama haaraan bakka buusuun yeroo waan fudhatuuf kana hunda irratti olaallu dhiibbaan isaan dhufe dhiibbaa kana qolachuuf akka magaala keenyatti yoo xiqqaate ummanni kun borus waliin jiraata har'as waliin jiraata daldalaanis waan isaaf malu yoo argate ummanni kunis jiraachuu danda'a. Egaa daldallis ummata jiruuf daldala waan ta'eef kana alaalluu jennee daldalaa keenya waliin mariin gaggeeffameera yaada kanarratti. Yaadni kun yaada daldalaan tokko ta'e jedhee akka dhimmi kun uumamu osoo hin taane kallattii diinagdee maakiroo ikoonomiin biyya keenyaa hordofamu rakkoo uume yoo ta'e illee ammaaf garuu carraa kanaan duroomoo olitti carraa kanaan wal jiraachisuutti goruutu nurra jiraata kan jedhu laalaa turre. Akkasiis goonee seeraan alaan deemu baay'eedha jechuudha ammallee. Akkasiis ta'ame baay'eedha. Hordoffii gochaa jirra. Oomisha seeraan alaa warra kuusan irratti tarkaaffiin gargaraa fudhatamaa jira. Ani tarkaaffii sanii akka hoggansaatti dirqiin isuma seera kabachiisuun akka namaatti amantaan ko ummanni keenya dhiisuu qaba. Qabeenya jiru kuusee ummanni asii gatiin akka mi'aawu gochuurra ummanni kun yoo jiraate borus hin jiraata daldalaan kunis. Ummatuma waloo faayidaa waliigalaa keessatti faayidaa argamuutu malee namni muraasni fayyadamee namni muraasni miidhamaa yoo deeme eessa nama hin geessu irraas barachaa waan dhufneef kanaaf ani nus laalaa jirra akka mootummaa naannoottis kallattiin kenname irrattis mari'annee jira maal gochuu akka qabnu hundaa oolan ummanni keenya baruu qaba. Kana baree waliif yaaduun rakkoo walitti hammeessuu caalaa rakkoodhaaf amma mul'ataa jiru rakkoo sun akka hammaatu hojjeta namni carraa qabu. Carraa zayitii raabsuu namni qabu zayitii dhoksee boolla keessa kaa'urra zayitii san ummataa kenne waan irra argate borus zayitiin biraa hin dhufa jechuudha. Akkasitti yaadudha. Rakkoon kaaftee dhugaadha.
rakkicha garuu uummanni keenya baree waloodha yoo irratti hirmaanne fooyyessuu dandeenya ergaa jedhu dabalu. Magaalonni Oromiyaa keessa jiran akkasumas akka biyyaa magaalli isin hooggantanis seenaa hundeeffama isaanii irraa kaasee olaantummaan diinagdee garee muraasaan qabame magaalota keessa jira. Diinagdee qofa otoo hin taane immoo olaantummaan eenyummaa, aadaa, seenaa, duudhaallee akkasumatti garee muraasaan yookaan garee bituun qabameetu yeroo dheeraa lakkoofsise. Magaalaa Adaamaa magaalaa jiraattota ishiitiif saba naannoo sana jiruuf akkuma naannoo Oromiyaatti immoo Oromoodhaaf magaalli kun mijattuu akka taatu aadaansaa, seenaansaa, eenyummaansaa akka keessatti dagaaguuf gama aadaaf seenaatiin hojiin hojjetaa jirtan jira. Biyyi tun biyya sirna mootummaatiin seenaa bara dheeraa qabdudha. Biyya waan baay'eedhaan fakkeenyummaa qabdudha. Akkuma san immoo biyya aadaan boodatti hafaan garmalee quucarseedha akka biyyaatti olaallu. Kanarraa ka'ee seenaa biyya kanaatiin bulchiinsonni turan birmadummaa biyya kanaa daangaa ishii eeguuf birmadummaan ishii Itoophiyaa irra eegdu sabab lammiin kun akka hirmaatee sadarkaa kana akka geessu yoo godhellee sadarkaa saniif uummata waliigalaa kanaaf beekamtiin kennamaa ture rakkoo qaba ture jechuudha. Biyyi tun an jiraatte uummata biyya kanaatiin ilaalchi jedhu dhabamuun sun maqaa gaarii biyyi tun qabdu garee muraasaaf kennuun sun injifannoowwan akka biyyaatti argamaa turan garee muraasaaf kennuun sun biyyi tun aarsaa amma irra jirru akka kaffaltu ta'e jechuudha. Kana gochuudhaan haalonni turan akka Oromoottis kanan anis hubadhu akkuma biyyaattuu kanan hubadhu sirnoonni dhufaa darbaan mallattoon agarsiisaa turan abbaa biyyaa garee muraasa gochuu ture jechuudha. Abbaa biyyaa garee muraasa abbaan biyyummaa gama hundaan ta'a jechuudha. Hawaasummaadhaan ta'a, diinagdeedhaan ta'a, siyaasaan ta'a jechuudha. Kana ta'uudhaan keessattuu waa'ee keenya yoo kaafu seenaa biyya kanaa keessatti qorattoonni akkuma kaasan qorannoon isa dhugaa jechuudha. Ijaaramuu biyya kanaatiif as ga'uu biyya kanaatiif Oromoon aarsaa guddaa kaffaleera. Lubbuusaa beektota hedduu itti dhabeera, gootota hedduu itti dhabeera. Beekamtii isaaf kennuu dhabuun mooraalis rakkoo fideera jechuudha. Isa san fudhachuudhaaf warri rakkate tureera jechuudha. Kana ta'uudhaan akka nama lammaffaatti akka ilaalamtu carraa jiru keessatti sadarkaa siif malu dhabdee nama alaa dhimma ta'e ilaalu kajeeltuu taataa jechuudha. Kajeeltuu taatee akka ilaaltu haalonni turaniiru jechuudha yeroo dhiyootti. Inni kun maal taasisee diinagdee keessa akka hin galle taasisee siyaasa keessatti qixa barbaadamu akka hin hirmaanne taasisee sirnichi hordofamu gaaffii waan qabuuf. Sabab sallammii hunda garee murna muraasan ibsamuu danda'a. Waliigala olaallu. Akkuma waa'uma keenya gaafa dubbanne akkas ta'uu isaatiin waan keessa galuu qabduun sirna waliigalaa oomishaaf oomishtummaa biyya kanaa keessatti rooliin ati qabdu akka saniin akka bu'u osoo hin taane inni akka quucaru dandeettiin oomishummaa naannoo kana keessa jiru booldi ta'e akka bu'u osoo hin taane dandeettiin oomishummaa sun akka quucaru ta'e jedhamee taasifame jechuudha. Dandeettiin oomishummaa akka quucaru qofa osoo hin taane immoo dandeettiin dhimmoota biyya kanaaf seektara diinagdee keessa roolii akka hin taphanne taasise jechuudha. Kun sisteemaan ta'e jedhamee hojii hojjetameera jechuudha. Inni kun gara Adaamaa soo dhufu kanaan ala ta'a jedhee yaadu qorannoo waliigalaatiin. Egaa amma kallattiin amma irra jirru seenaa darbe, adeemsa darbe, amma filannoo hin qabnu filannoo akkaataa dhimma darbe itti ilaallu irratti yaada qabna jechuudha. Akkaataa har'a itti dubbisnu irratti yaada qabna jechuudha. Akkaataa immoo maal gochuu qabnu egeree biyya tanaaf, egeree boruu Itoophiyaaf, egeree boruu Oromoof fi egeree boruu magaalaa Adaamaa maal goonaan jedhu irratti yaada qabna jechuudha. Kanarraa ka'ee kan darbe kana qixaan beekna jechuudha dogoggora jiru.
kan darbe qixaa beeknu sirnaaf kennina malee saba ta'eef hin kenninu jechuudha. Sirni sun sabaaf sallammii cunqurseera. Nus akka saba Oromootti nu cunqurseera. Nu amma seenaa sana irra deebi'uu osoo hin taane dogoggora isaan bu'uuraas sirreessuuf hojjenna jechuudha. Bu'uuraan dogoggora saba tokkoof looganii, saba biraa dhiitanii, saba biraa waan hunda keessaa baasanii, waan isaaf malu dhowwanii, quucarsanii, kajeeltuu godhassan ni mormina, isa sirreessuuf hojjenna, isarraa immoo hin baranna jechuudha. Akka isatti hin deebine hojjetama jechuudha. Kanaaf Adaamaatti dhimmi sun dhimma dogoggoraa waan ta'eef jiraattonni magaalaa Adaamaa hundi qixaan hundinuu akka isaatiin akka isaaf maluun hojjechuun isarra jiraata jennee amanna jechuudha. Har'aa hojiin hojjennu kan kaleessarraa baranne boruuf magaala dorgomtuu taate uumuuf wal dorgommiin as keessatti gaggeeffamu hunduu akka isaaf maluun akka ta'uun isarra jiraata. Dorgommiin keenya dorgommii magaalaa Adaamaa dorgommii sabaaf sallammii aadaa saba tokkootiin osoo hin taane dorgommii addunyaati. Magaalli Adaamaa amantaa qabnu magaalota biyya kanaa biratti dorgomtee keessummoonni miti biyya kanaa biyya biraa dhufanii hawwattuu taate magaalaa namni hundi keessatti hojjetee jiruuf jireenya isaa fooyyeffatu jaalatee itti dhufee keessummummaadhaan nagaan olee galu gochuuf isa kanaaf jiraattonni immoo qixaan hunduu kiyya jedhanii akka amanan keessummaan hundinuu magaalli kan isaati. Ilaalchi kun bu'uuraan lafa akka qabatu hunduu akka isaaf malutti jechuudha. Akka qabatuu fi akka hojjetu irratti hojjetaa hin jirru kana sirrii ta'uunis kana. Obbolummaa ijaarraa yoo jennu kana jechuudha. Keessattuu akkitti inni kaasuu barbaade amma magaalonni hundumtuu seenaa mataa isaanii qabu. Biyyis akkuma sana seenaa mataa isaa qaba. Hundee sana akka hin gadhiisne seenaan kuni amma magaalaa Adaamaa akkuma fakkeenyaatti yoo fudhanne kanaan dura tokko moggaafsa maqaa isaaniirraa kaasee aadaa naannoo sana jiru hundeeffama isaarraa kaasee seenaa isaa otoo hin gadhiisin akkuma ammas hin jettan dorgommii sanatti akka galu gochuun danda'ama waan jedhu akka kaastaniifani. Kun ifa. Ani yeroon biyya kana keessatti hojjedhu magaalaa hojjedhu maquma kiyya qabadhee tani jechuudha. Hayiluu Jaldee isuma ta'eeti jechuudha. Kiyya san qabadhee tan uummata kana keessatti magaalli Adaamas eenyummaa ishee hundeeffama ishee eessarraa kaatee eenyutu as ture maal qabdi ture inni sun eessa ga'uu qaba akkamitti deemuu qaba dhimmi jedhu waan amma mariidhaaf achirra ceeneera jechuudha. Sun beekamaadha jechuudha. Waan achirra ol jirra. Uummanni keenya yeroo kamuu olu aadaasaa seenaasaa waan hunda isaa dagaagfachuu yeroon itti maal jenna haguuggin irraa ka'eera isaa oli amma yaadni keenya. Kana waa'ee seenaaf waliigala magaalaa Adaamaa sanaa ol jechuudha. Yaad qalbiin uummata keenya sanaa ol ce'ee sarkaa Afrikaatti eenyummaan isaa asitti daanga'u miti jechuudha. Biyyoota Afrikaa hedduu deemeera jechuudha. Kanaaf eenyummaan keenya bu'uura keenya yoo ta'e illee nuti sanaa oli saba guddaadha. Sanaa olitti yaadne magaalli keenya hammattuu taate hundaaf taate eenyummaa ishee eegdate jechuudha. Kanaan taata of gurgurtee osoo hin taane aadaa isaa eegee seenaa isaa eegee aadaa isaa barsiisee isaan guddate aadaan isaa afaan Oromoo kan Itoophiyaa irra darbee afaan Afrikaa ta'uu qabaa jennee hojjechaa tan jirru. Baroota dhiyootti hin ta'a jedhee nama hojjanne yoo irratti walii galle warri afaan Oromoo waa guddatu jedhee amanu yoo irratti walii gale kan biraan fudhachuun isaan hafu jechuudha. Aadaanis akkasuma jechuudha. Aadaa gaggaarii qabna jechuudha. Sirnas gaarii qabna sirna gadaa. Kana hunda yoo guddisne miti keenya barsiisu keenya kan namaa ta'uun isaan hafu hundaa olitti galu walii yoo deemne aadaan biroos afaan biroos kan warra biraas akkuma san guddachuu qaba jennee amanna jechuudha. Kennineet waliin guddannaa waloodhaan immoo nuti Adaamaa qofaaf miti biyyaaf miti Afrikaattis ce'uu qabna ilaalcha jedhuun qaba. Haa ta'u gaaffiin koo inni xumuraa isin amma Adaamaa erga hundooftee har'a waggaa 105 jaarraa tokko lakkoofsisteetti. Isinis kantiibota magaalaa kana bulchan keessaa kantiibota hedduu booda kan ammarra jirtanidha. Bara hooggansa keessanii kana
Adaamaan akkam taatee arguu barbaaddu? Mul'anna Adaamaa keessatti ashaaraa akkamii keessanii dabarsuu barbaaddu Obbo Hayiluu? Xumura irratti kana kaasne yaada dabalataas ergaan qabdanis yoo jiraate kana haa xumurru. Adaamaan akkuma kaafte egaa hundooftee barri dheeraadha. Amma as geessee jirti. Borummoo asitti arguu hin qabnu jechuudha. Mul'anni koo Adaamaa akka amma jirtu kanatti waggaa lamaan booda arguun barbaadu jechuudha. Adaamaan rakkoo ishiin qabdu keessaa bahuu qabdi jedhee naman. Rakkooleen qabdu keessaa tokkoffaa sirna mootummaa ammayyaa'aa jiraattonni ishee argachuu qabdi jedhee naman. Sirna mootummaa ammayyaa'aa. Sirna mootummaa ammayyaa'aa jechuun mootummaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa kan uummanni yeroo hunda bahee komatu osoo hin taane kiyya jedhee sistama isa dandeessisu. Sistama mootummaan uummanni mana isaa taa'ee mootummaa isaa beekee waan qeequs qeeqee waliin deemu malee ammayyeessuu qabnaa Adaamaan akkas ta'uu qabdi jedhee naman. Waggaa 5 itti keessa uummanni mana isaa taa'ee seektara magaalaa kana hundarraa deebii argachuu qabaa jedhee naman. Mul'anni kiyya akkasi karaa tajaajila mootummaatiin. Dhimmoonni mootummaa akka shakkamu taasisan bifa qabachuu qabu jedhee naman. Dhimmoota shakkiif nu saaxilan bilisa yoo taane uummanni nu shakku jechuudha. Tokko lafa. Lafarraa harka keenya sassaabbachuu qabnaa jedhee naman. Hattoonni keenya, ogeessi keenya, dallaalan lafa harkarraa sassaabbate taana wanni walitti nu buusu hin jiru. Isa kana gochuuf sistamni kun tootaalii hojiirra oolaa jedheen, hojiirra oolcha jedhee namana. Kana yoo goone magaala kana magaala hawwattu, magaala qulqulluu, jiraattota isheef mijooftuu taate argina. Magaala pilaaniin hoogganamte argina. Kana waliigala gochuu keenyan ani waggaa 5 dhufanitti kana na'u gaarreen magaala Adaamaa marsanii jiran gaarreen bakka bakkatti qullaa ta'an. Bakka bakkatti mukas qabaatanii faayidaan isaanii qilleessa kennuu irrattis mukni isaa qancareera. Hin kunuunfamne jechuudha. Bira dhaqxee bashannanuufis haalli hin mijoofne jechuudha. Qabeenyi magaala Adaamaa keessa jiruuf Adaamaa marsee jiru guddina magaala Adaamaatiif gaheessa akka taphatutti mul'isuun narra jiraataa jedhee namana. Tokko kana mul'anna ni qabu. Miidhaguu qabdi jedhee nama miidhagsuuf immoo uumamawwan eeriyaa kana jiran hundi gahee kana akka taphatan gochuuf mootummaan dirqama isaa bahee uummata hirmaachisuu qaba jedhee namana. Karaa biraatiin jiraattonni magaala Adaamaa ganna hin yaadda'u. Waggoota itti aananitti fedhiin koo mootummaas rakkoo lolaa magaala qunnamu salphisaa roobni gammachuu malee yaaddoo akka hin taane jiraattota magaala Adaamaatiif ta'uun isarra jiraata. Isa kanaaf immoo hojjechuu qabnaa jedhee nama. Hawaasa irraa maaltu eegama? Waan amma sii kaase kana mootummaa yaada fida malee hawaasatu hojjeta. Hawaasichi kana beekee dorgommiin isaa dorgommii ollaa osoo hin taane dorgommii magaalota addunyaa, magaalota Afrikaa akka ta'an beekee waan amma yaadne kanaaf hirmaannaan amma eegale kan nu yaadne ol waan ta'eef nus amma xiqqoo ol siquu qabnaa jedhee nama sarkaa uummata itti hirmaachiif ol ka'eera. Waan amma hojjetaa jiru ol ka'eera. Nus sana ol kaanee hirmaachifne uummanni keenya mootummaa waliin ta'e fedhii faayidaa isaa gama kamiinuu jiru guuttachuuf mootummaa deeggaree ofiifis hirmaachuu gaafii isaa sirriitti ol kaasee kaasuu isa immoo cimsuudhaan yoo deemne milkeessuu dandeenyaa jedhee namana. Kana yoo goone uummanni keenya magaala teenya waliigalatti guddisuu dandeenya jedhee namana. Waliigalagaa kana gochuudhaaf waan har'a hojjennutu akkas nu taasisa. Har'a guyyaan qisaasessi nu jiraachuu hin qabu. Ergaan ani qabu. Akka hoggansa kiyyaafis ergaan irratti waliigallee jiru uummata keenyaafis mul'ata arginu saniif har'a halkanii guyyaa hojjechuun nurra jiraata. Waan har'a hojjennetu boruuf ta'a. Kana gochuuf jiraattonni hundi hojii irratti akka bobba'an, hojiin keenya hundi sadarkaa sanitti akka ol ka'an halkanii guyyaa hojjechuudhaan isaaf immoo uummanni keenya nu duuba akka dhaabbatu labsiiwwan gargaraa fakkeenya kaleessa hojii tajaajila toltummaa ji'a tokkoof labsine jira hojii 8 milkeessuuf isa kanaaf fudhatee magaala isaa yoo hojjete ji'a tokkoon booda magaala Adaamaa akkanatti hin argitu jechuudha. Yoo inni hojiirra oole isa hojiirra oolchuuf immoo labsine abdii uummata keenyatiin. Kanaaf uummanni keenya yoo waliin dhaabbate
kana ol waa yaanne milkeessuu dandeenya. Akkuma amma jalqabne uummanni keenya akka nu deeggaru, akka nu waliin dhaabbatu, akka nu jajjabeessu, bakka dogoggorreetti akka nu gorsu waamicha dabarsaa. Galatooma. Kabajamtoota hordoftoota keenya qophii addaa keenya miilanaatiin egaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Hayiluu Jaldee wadaajoo wajjiniin marii bal'aa goonee bulchiinsa isaanii hojiin hawaasaa fi hojjetaa jiru akkasumas gara fuulduraatti mul'ata isaan magaalaa kanaaf qaban illee irratti xiyyeeffannee marii bal'aa gooneerra kanarraa hubannoo akka argattanii abdii qabna. Qophii kana qopheessuudhaan Birraa Laggasaa isin faanaan ture ogeessi kaameeraa keenya immoo Saayiduu Seen Abdul Qaadiri. Yeroo biraa qophii addaa biraatiin hanga wal arginutti turtii gaarii isinii hawwaa. Obbo Hayiluu Jaldees gaaffii keenya fudhattanii turtii marii nu faana gootaniif maqaa daawwattoota televezyiinii OBS'n hedduu ulfaadhaan isiniin jedha.